gaddeebi'aan waan xurii qabu, waan mudaan qabu, waan gad adeemaan adeemu. Isa Waaqa keessatti siinii eegamee jiru darbatanii akka fudhattan godheera. Kun dinqii miti. Mee kottaa walii wajjin dubbifna. Kottaa hin yaadattu na wajjin jalqabame waan hin banne. Dammaqaa malee waan hin banne. Waan xurii hin qabu. Waan gaddeebi'aan adeemu. Isa Waaqa keessatti naaf eegamaa jiru. Itti darbeen fudhadhaa. Harkaan fudhadhaa qaba. Waan kana jaalu maal gootusi? Ani waan kana jaalu barbaadu. Neemer nattaafu, hin nattaafu, hin barbaadu. Faarfannaa tokko yaadachuun danda'u. Faarfannaa badaan beeku garuu waan kanallee buleessa akka keetti hin beeku malee ittammuu bu'a. Hin beeku garuu dhugaadha akka keetti hin danda'u. Ittammuu bu'a lafa hin jirutti. Muka biyya jiru mana ijaaruu dandeettii achittuma hin danda'a akkasii kana. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Baay'ee na gammachiisa yeroo itti bubuun waan kanan baay'ee jaalladha xinnummaati kaasee waan akka gitaaraa fa'aa kanaa hojjetu yeroo dabarseera waan ta'eef jechuu barbaade waan kanatti darbinee fudhannu. Ameen. Kanaaf gaa inni dhamaaniif utuma tuffatamanii utuma rakkatanii utuma hin fakkaatin hin fakkaatu yeroo ilaalamu hin fakkaatu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin keenya isa kana. Inni kan biraan maal arganna seenuuf? Sadaffaa miindaa guutuu. Abdiin keenya maal? Miindaa guutuu. Mee namoonni miindeffamtanii hojii mootummaas haa ta'u kan dhuunfaas haa ta'u namoonni hojjechaa jirtan harka baasaame anaa ajjin. Namoonni miindeffamtanii akka abbaa barbaadee ta'u hojjechaa jirtan deebisa. Miindaa guutuun meeqattanii yaadu? Inni iddoo kan biraatti hojjetu miindaan kan biraa. Ani barsiisa miindaan kan biraa. Inni tokko baankii keessa hojjeta miindaan kan biraa. Inni tokko teeleedhaa hojjeta miindaan kan biraa. Miindaa guutuun isa kan nama harka baasirattu. As keessaa nagee miindaa inni guutuu isa kamimee acha naquu barbaada waan ta'eef. Dafee hin dorgoma mas yoo ta'e akka fedheessa ta'u manna qaba. Gooftaan isin eebbisu jedhama. Gatii dadhabbii biyya lafaa irratti dabarsan. Gatii dadhabbii biyya lafaa irratti dabarsan. Qajeelummaa, gaarummaa, Waaqayyoo Gooftaan isin eebbisu paastare. Ulfaataa. Waan jechuu barbaade warra miindeffameeru kanaanan jedhe. Miindaan inni guutuun isa kamii as keessaa hin jedhu. Isa seektara barnootaarra jiru moo? Seektara fayyaarra kan jiru moo? Baankiingirra kan jirtan moo? Eessaa nannaqaa hin jedhe natti maadaraa keessa. Eessa? Injiru. Sammaa keessaa hin jedhu. Yookiin injiroodhaa gumaarree deebisaa kana. Sookof sorkoon beekanii dubbii qonni haasa'uun nagaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin afaan Oromoo kana seenaan hin dubbadhaan. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Sookof sorkoo qabdi dubbattiin immoo. Isa kamiin hin nagaa? Benjiroodha. Kiristoos bira garuu miindaa guutuun jira. Haleluuyaa. Achitti wal qixxaan nagaa dubbiin. Inni kaan immoo faayaaroodhaan nuti siisaa darba miti. Jira Gooftaan. Ameen. Akka kamisa ta'u qabatee mati siisa. Walitti dhufna gaafa hangafni tiksootaa dhufu. Nageenya waan hin jedhu. Hangafni tiksootaa gaafa dhufu walitti dhufna. Maqaan isaa ulfaatu malee. Waa isiniin dubbisa. Ilaakkeedu. Yohaannis ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 1:8. Ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 1:8. Of eeggadhaa miindaa guutuu akka argattaniif kanaa achi inni itti dadhabdan hundinuu isin duraa badaa'e. Ilaalaa
Yohaannis maanguddoon kun namichi kun kan inni haasa'u ergamaan kun kan inni dubbatu ilaa miidhaa guutuu akka argattaniif of eeggadhaa. Waa'ee miidhaa guutuutu isa dhibe. Miidhaa guutuudhaaf jedheetu Phaaximoo biyya bishaan gidduu taa'e waan ta'eef miidhaan jira lafa sanatti. Oolu kaffala. Neeroo mooticha yeroo sana biyya sana geggeessaa jiruudha. Homaan kaffalamu. Mooticha Roomaadha. Hin kaffalamu homtuu. Garuu miidhaa guutuu argachuuf jedhee lafa naachi jiru, lafa jawween jiru, fardeen reeftaayilonni nama jibbisiisan warri lo'anii foqoqan lafa jiran taa'a. Maal eega? Miidhaa guutuu eega. Miidhaa guutuuf jedhee yeroo addabaabayii guutuu teessisee akka istaadeemii kana teessisee zayita danfaa qopheessanii keessa buusuuf jedhanii hoosaatti siquu dadhaban. Yohaannis kun jecha akkatti keessa buusa waan dhabanii kottaame anuu sin gargaareen keessa bu'aa keena buusa. Maaliif kana rakkate? Miidhaa ishee koskaashaawaa jirti waan ta'eef miidhaa guutuu kan ta'e lafarra jiru. Miidhaa guutuuf jedhee zayita danfaatti gad darbatamuu sana filate. Abdiin keenya maal nu jettan? Miidhaa guutuu. Miidhaa guutuu argachuu. Baradhus barachuus dhabigaa. Kutaa tokkoyyuu hin baratin ta'e miidhaa guutuu si eegaa. Ani maali miidhaa waa dubbisuu hin danda'uun hin jiru gaa. Kiraateeriyaan isaa yoo jiraate qulqullummaadhaan Kiristoosin eeggachuudha bakka. Innumate tokkichumaan hojjete dhibba barreessii qabu. Ulaagaan barbaachisu, kiraateeriyaan barbaachisu qulqullummaadhaan Kiristoosin eeggannaan innumate bakka. Ameen ameen bakka. Malee dookimantii yeroo akkasii waggaa lama asii ba'ee from the announced university akkasirraa kan ba'e qabxii 3-7 qabaa iddoo akkasiidhaan onlaayinii galmeeffamtan qabu gaa. As teessee masa waaqarraa ulaagaa ammaa guunnaan you are registered. Hallelujah. Bakka galmeeffamteetta. Beetta armee qophaa'e bas keessa jirtan homaan beeku jireenyi koo akkasii sanaa dhabde onlaayinii galmeeffamteetta mutuun beekame. Ameen. Garuu waa'ee nama jedhe ulaagattiin hafnaan react please. Irra deebi'aa jedha. Hin hafe waldaa taa'uudhaan hin ta'u. Ani sinii kadhachuun yookiin namni biraan sinii kadhachuudhaan hin ta'u. Fayyuu dandeessu, gargaaramuu dandeessu asitti. Miindaa guutuun ni kaffalu hangam tiksootaan dhufa. Ameen ameen. Akka irra joortan kanatti nafu paaster. Inni miindaa guutuu kaffalu dhufa. Ameen. Hamma nuyi keenyu ni beeku. Safara keenya ni beeku. Iskeelii keenya hammam baasaa abaloo kan jiru mirga abbaa taa'ee hin argaa hin to'atas. Waaqayyo hin argas hin to'atas. Waajiras dhaqi, mana dhuunfaa keessas ta'e, kireeffadhus ta'e, ijaarradhus ta'e, namni si haa geggeessu ofiinis kaampaanii banan hojjedhu waaqayyo hin arga hin to'atas. Ameen. Nan tasaasee hin waaqayyo bira jiru. Irra deebi'ee hin ilaalan hin jiru. Hin argas hin to'atas. Akkeedha Yohaannis abbaan mul'ata. Macaafonni hin banamanii macaafni biraan inni warri jireenya argachuuf malan maqaan isaanii irratti barreeffame tokko hin banameedha. Namni baay'een galmaa'eera har'a. Ayyaa maayini akkamitti akka ta'etu naagaluu jedhee afaan birootti maktu fafaayootti makan ta'a. Moo maal ta'e reessan? Galanni waaqayyoo haa ta'u. Isa tokko tokkoo waan akkasitti fakkaata namatti. Maqaan gooftaa ulfaatu. Amma sirra deebi'een dubbachuu barbaadu. Waaqayyo ergaa kana laphee koo irratti waan ulfaachise. Waaqayyo hin argas hin to'atas. Daily hin galmaa. Hin galmaa. Hin galmaa. Waanuma irra facaafte immoo dhattee nyaatta.
Nageenya waan hin jedhu. Waanuma har'a biyya keessatti hawaasa gidduutti waldaa gidduutti facaaftu kan. Ati amma itti dhaqeen amma. Daraaree ija godhatee bilchaatee si eega. Ameen hin jettu ati. Mee wal qaba harka keessan. Si'a tokko kana dubbachuun barbaada. Jala nama sin bira jiru. Waan ati facaaftee dhaame. Daraaree ija godhatee bilchaatee si eegaa jira. Hin nyaattaa jabaadhaa. Garuu maal facaaftee? Wayyoo kanarratti an sodaadha. Maal facaasaa jirta yeroo waldaa keessa teessu, yeroo maatii keessa teessu, yeroo waajjira mootummaa taaksii keessa yeroo teessu safar maal facaasaa jirta garuu? Ishee kanarratti an sodaa qaba. Lallaba akkasiillee badaa yeroo ammaa xiqqoo rakkoo qaba. Prosperity preach kan jedhamu tokko dhufeera miti pastor. Dhufeeraam. Black Bible and white Bible jedhanii adda qoodaniiru. Na caalaa qorattu kaase. Dhugaa adda qoodamee jira. One group is grouped to white Bible. The other is grouped for black Bible. Black Bible means waan ijaan hin argamne kanaa lallaba. White Bible afaan Oromootti macaafa adii fi macaafa gurraacha jedhanii qoodaniiru amma. Special jira Finfinnee kana keessa. Dhugaa macaafa gurraacha, macaafa adii. Macaafa adiin isaan ittiin jedhani warra macaafa adii lallaban warra isaan ittiin jedhani asuma gabbaatee makiinaa bittaa fooqii ijaarrattaa adoomaa mayyuun baranne miinda akkasitti baataa White Bible lallabu garuu warri bilaakii lallaban immoo Kiristoosiin dhufaa gaafa dhufu gatii keessii fidee dhufaa Kiristoosiin eeggadhaa. What is your choice? Maal filannoon keessa? Galanni gooftaa batu. Ameen. Kanaaf kiristaanni dhugaangaa waan kana sirriitti dhaggeeffachuun gaarii sadhumaan dubbadhaa tarii ergaa sagalee maaliif sa'aatii dhuftee natti muuddittee? Gaaffii kana bichaan isinitti mee achumaan dhaab yookiin yeroo kan biraa wal argina waan ta'eef ilaakkee ittanii barreessitu. Abdii kana immoo akkamitti eeggannaa ittanii dhiiftu. Gaaffii dhabu yeroo kan biraa yookiin itti dhufu yookiin immoo waaqayyoo manatti isinitti maabjuu fa'i. Yookiin konkolaataa keessa tuuteessanii baasinitti dhufu. Dhugaa ilaakkeettani abdii kana immoo akkamittan eeggadhaa. Inni kun barumsa fagoodha. Ajandaa korra yeroo dheeraaf tureera kun immoo garuu ergaan guyyaa har'aa maal jedha? In order to summarize gochuudhaaf abdicha ammayyuu raawwatamee waan jiruuf eeggadhaa. Pastor sagantaatti fufu. Haaluma lallabichaa akkaataa itti lallabu kanuma akkinitti dhaabadhus akkasuma yoo lijji turres baay'ee ol argina waan ta'eef rakkoon qabu Waaqayyo sinaa eebbisu.